Gubee lagashiyoo arbi keessa bahee sumaam na jibbanii way bineensa ta'e. Utubaa sibiilaa jala dhaabatanii sumaaf akka diinaa natti dhaadatanii. Hayyer kafuunee kam jirtu kabajamtoota hordoftoota maatiiwwan Oromiyaa show guyyaa har'aa kana qophii adda ta'e qabannee isiniif dhiyaannee hanga xumura qophii kiyyaatiin waliin ta'an affeerraa kiyyaa viidiyoo keenya kana like godhaa viidiyoo keenya kana innis like godhanii akka inni nama biraa qaqqabuuf nu fayyada jechuudha. Egaa akkuma beekamu qophiin keenya guyyaa har'aa kuni artistii Galaanaa Gaaromsaan kan wal qabatu ta'a jechuudha. Artistii Galaanaa Gaaromsaanii wallee haaraa baasuudhaaf akka inni jechaa jirudha jechuudha. Kanaan dura Facebook isaa irratti maxxansuun isaa akkuma yaadatamu wallee haaraa iddoo miidhagaa ta'edha kan inni baasuuf jechaa jiru jechuudha yeroo ammaa kanatti. Kana malees darbee chaanala mataa isaa banateeti jira jechuudha. Artistiin kun chaanala mataa isaa irratti viidiyoo kana waan inni gadhiisuuf jechaa jiruu fi chaanala isaa kana subscribe godhanii achirraan akka eeggattan isin beeksisaa fi chaanala isaa kana subscribe godhaa fi akkuma kanatti duraanii subscribe kuma 100 fi isaa ol argamsiisnee fi yeroo ammaa kanas kan Galaanaa Gaaromsaadha kuma 100 fi isaa ol yoo xiqqaate gochuu qabna jechuudha. Kuma 100 ol isaa olitti jechuudha kan inni isa fayyaduu danda'u. Artistii kana gama kanaan jajjabeessuuti qabna jechuudha. Warri keenya maatiin ta'in jirtanii ammoo subscribe godhaatii mallattoo beela ikoonii biraan dhuftu ol taasifadhaatii. Maqaan chaanala isaati Galaanaa Gaaromsaa official jedhama. Galaanaa Gaaromsaa official jettanii deemtanii search gochuudhaan achiin subscribe godhaafi isiniin jedha. Akkasumallee viidiyoo isaa subscribe like godhaafi like inni isin gootan akka nama bira darbee suggest ta'e nama bira qaqqabu fayyada jechuudha. Egaa keessumaa kun artistiidha waan ta'eef namni hundumtuu subscribe gochuufi qaba. Sababiin isaas artistiin akka keenya viidiyoo maamaa gadhiisuudhaan isin rakkisu waan ta'eef hundumti keessan deemaati subscribe godhaafi artistiitti gara jabaachuun barbaachisaa miti waan ta'eef ammuma deemaati subscribe godhaa fi chaanala keenyaafis maatii ta'a warreen hin ta'in jirtanii qophii babbareedaa dabarsa chaanala keenya kun jechuudha. Nuufis taati linkii isaa immoo description box jalqabaa fi akkasuma commentii jalqabaa jala isiniin godha. Warreen barbaadan achiin deemtanii subscribe gochuuf hin dandeessu jechuudha. Qophii biraa walitti deebinutti nagaan tura. Bye bye.